السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمارك فون جلتمتوتا في كبجمتوتا متورو هيك أكنا فكاتو تجرا شاشة مني ما شاء الله ما شاء الله هيك أبايي بريدو تجرا وري بربادني بتشو هندن ديتاني وري شاشة مني جرتاني فو كونين كا جيت إشاماتي كونين أكما جروتو يو كنو كمرق أبا جرو كوني جيت إشاماتي أكما جروتو يو kanneen waan hin ta'initti jechuudha. Kunniin akka kidaaniiti. Warri shashamana jirtanii fi warri shashamana hin jiran kan gara biraa jirtanii bitachuu dandeettanii haala salphaadhaani. Isinillee bituu hin dandeenya. Warra barbaadaniif jechaadha. Dhaamsa keessan akka haala guutuudhaan isinii bahuu hin dandeenya. Akkana fakkaataa isiniin jedha. Baay'ee babbareedaatu yoo jira. Haaluma salphaa ta'een bitachuu hin dandeessu. Yoo barbaadanii lakkoofsa bilbilaallee yeroo baay'ee gaafattanii turtanii amma isinii kenna. Yoo barbaadan jalatti illee isinii maxxansaa warroonni lakkoofsa bilbilaa nu kennii jedhaa turtanii baay'eetu iyyuu jira. Hin barbaannaa lakkoofsa kan kennu kenninu maxxansii wanta bitachuu barbaannutu jira warri jettan baay'eedha. Sanneen keessaa isiniif kenna lakkoofsa qabaadhaatii lakkoofsi telegiraamii kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 kanatti haala salphaadhaan argachuu hin dandeettu telegiraamiidha jechuudha. Daarektii illee ima hojjetaa siimiin kuni akkasii kana fakkaatu baay'ee babbareedaatu jira. Kan maayyuu anuyyuu baay'ee hin waraabne maaliif nama waraabsistu namittiin amaara takka wallahi namitti amaara qomcee takka asitti ijoolleen mushurraa ka bitataa jiranillee hin jiranii namni as jiru ammoo ijoolleen mushurraa ta'uudhaaf bitattullee hin jirti. Namitti qomcee wayitii wallahi nama akkasitti sharrii godhu takkuma hin agarre jarreessu jammar sharrii qabdiyyuu osoma ta'uyyuu tatanaa hin ulfaata. Namitti sirri sharranyaadha akkami akka waraabeyyuu hedduu ulfaata. Wallahi ani ka dhaqee fi dhimma biraatiif dhaqee rakabotii wayii ilaaluudhaaf dhaqee namni na ergate mucattiin takka akkanuma tasumarra na ergate rakabotii san laaluu deemee rakabotii kana yookaan tokkochuma fotoo gaafadha jedheeni hin danda'amu jettee na orgite. Ani garuuyyuu ka isii ka caalu san bakka biraatii argadhe isiin namittiin garuuyyuu na didde ani chaansiin an argadhu homa tokkoyyuu miti rakabotiin isii hanga kaboota biraa saniyyuu hin bareedu kaboota biraattuu bareeda. Garuu chaansiin an argadhe hiiqaa asii waraabbachuudha. Hiiqaa asii kana waraabbachuudha. Chaansiin kiyya ka'an hiiqaa asii kana waraabbachuudha. Suuqillee haaraa bantee namittiin hiiqaa babbareedaa mirxii qabdi. Garuuyyuu osoo Oromoo keenya ta'ee bareeda ture. Ka gaafa duraa waraabe tokko ijoollee Oromoo illee keessa jirti. Akkasitti jara waraabbadhee ijoollee dhiiraati biyyaansu ijoollee dhiiraayyuu wayyaa. Kuni namitti guddaa tokko akkasumattuyyuu amaaraa akkasittuyyuu deebitee ammallee isa sadaffaa cakkaanyidha. Namitti guddaadha daragooti. Keeriin qabdu. Rabbi isaa laaffisu ani garuu waraabbadhee jira. Akka yaade hundallee waraabuu baadhu xiqqishuurraa waraabee jedhee yaada. Akka yaade guutuu hin waraabne garuuyyuu hin beeka. Xiqqoo irraa waraabee bakka yaadu irratti silkinnaa hin qabamne maan jedhu garuu haga tokko baay'ee cinqamee waraabee in ulfaata wanta akkanaa kun baay'ee ulfaata. Wallahi baay'ee ulfaata garuuyyuu isin ka isinii ta'e as keessaa filachuu hin dandeettanii isinitti hin mul'ata jedhee yaada. Hin mul'ata kinoo.
ka isinii ta'e ka isinitti bareedu ka irra isinitti tole irraa buufattaniitu na gaafachuu hin dandeettanii gatii isaa ta'e waanuma guutuu bitachuu barbaaddanii waanuma hajamtan irraa na gaafachuu hin dandeettanii. Kinoo akkana fakkaata asitti waraabamee jiraayyuu. Homaan jedhu yeroo isin dhiqaa fuudhuudhaaf dhiqaa mushurraa wayiitu bitataa jira wallaahi. Yoo isin dhiqaa mushurraa fuudhuu achi garagartuu waraabee. Homaan jedhu asitti homaan jedhu hin mul'ata. Kinoo asitti seerumaan mul'ataayyuu. Mul'ata asitti akkasitti ilaaltanii waan isin barbaachisu kinoo kidaanii kana bituudhaaf ijoollee mushurraa yes jirti. Kidaanii tokko bitaa jiranii dhiqaa baay'ee bitanii kidaanii qofaayyuu miti dhiqaa baay'ee bitanii akkasii saniif as jiranii. Ina kinoo namitti asitti mul'ata namitti rifeensa diimaa furdaa kanaa hin ulfaatti. Namitti guddaa aalleen ulfaatti. Keeriin qabdu. Asumaan ilaaltanii hin callisinaa saabskiraayib laayik sheeriin godhaa. Calliftaniitu maal ilaaltan maal rakkoo qaba yoo saabskiraayib gootan wanta haarufni ani ergellee isinirrallee hin bu'aa. Anaafillee faayidaadha isiniifillee faayidaadha maal rakkoo qaba yoo saabskiraayib na gootan. Hara saabskiraayib godhaa jedhistaniitu maan ilaalinaa. Maa waa gatii yoo isin kafalchiisa moo? Kinoo rakabotiin kunillee rakabotiin kun kophaa isaatitti birrii 22,000 macarrashaa isaa 21,500 kannii wajjin jechuudha. Ka kookisii hin jira ka kookisii isa yoo irra dabalan ka kookisii sun 7,000. Kinoo akkanatti jechuudha ka kookisii irra kaa'ee jira ka kookisii addatti 7,000.
እና akkanatti bareeda akka waan akkana bareedu kanneen illee yoo barbaadde ani argachuu hin dandeettu gara kiyyaan sabiskiraabii na godhaa isiniin jedha oromoo koo. Kinoon waan babbareedaa akkana mi'aawu isiniif fiduudhaaf qophooftuudha isinummaan bichaan laaluudhaaf itti qophaa'aa isiniin jedha.